Daawwannaa poolisii hordofee Chaayinaan naannoo Taayiwaanitti shaakala waraanaa eegaltee aangawoonni Ameerikaa Naansii Peeloosi Taayiwaan erga daawwatan booda Chaayinaan naannoo Taayiwaanitti shaakala waraanaa guddaa gaggeessuu eegalteerti. Shaakalli galaana Taayiwaan biratti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, Taayiwaan gama isheetiin Chaayinaan haala siyaasaa State Coast naannichaa ture jiruun dhama'aa turtu jechuudhaan himatte. Daawwannaa poolisii biyya Chaayinaa akka bulchiinsa mataa isheetitti ilaaltuu taasifte. Chaayinaan aarsaa gara shaakala waraanaatti geesseera. Turtii Chaayinaa oddoolaa kana akka qaama isheetitti ilaalte. Shaakalli Chaayinaa naannoo Taayiwaanitti taasiftu kun daawwannaa poolisii deebii kennu yoo ta'u, kanaan dura naannoo Taayiwaanitti shaakala waraanaa guddaa akkasii karoorsoftee hin beektu. Chaayinaan daldala Taayiwaan wajjin taasiftu muraasaa uggurteerti. Beijing akka jettutti shaakalli waraanaa kuniin kan gaggeeffamu naannoo bishaan daangaa Taayiwaan yoo ta'u, dhukaasa fageenya dheeraa fa'aa of keessaa kan qabudha jetti. Waraana osoo barbaanne waraanaaf qophaa'u Taayiwaan. Waraanni Taayiwaan Chaayinaa maqaa shaakalaatiin haala siyaasaa naannichaa ture jijjiiruu yaalaa jirti jedhan. Nuti muddamni kamuu akka uumamu hin barbaannu, garuu yoo inni walabummaa fi nageenya keenyatti dhufee dhaabbannee hin ilaallu jedhan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Tiwiitara isaan irratti barreessan. Ibsa addaatti immoo ministeerri raayyaa ittisa Taayiwaan duudhaa waraanaa osoo hin barbaanne waraana qophaa'uu hojiirra oolchine jedhan. Kanaanis walitti bu'iinsaa fi dhorkinna jedhan. Guyyaa kamiisaa ministeerri dhimma alaa hawaasaa addunyaa Chaayinaan sochii waraanaa ishee akka dhaabdu akka gaafatan waamicha taasisan. Shaakala Chaayinaan taasiftee kana daandiin bishaanirraa qilleensaa cufamuu waan malu dooniiwwan daandii biraa akka fayyadaman Taayiwaan biyyoota akka Jaapaanii fi Filipiin wajjin dhaabbataa jirti. Roobii gaafa guyyaa 3 bara 2022 Taayiwaan xayyaarota waraanaa Chaayinaa daangaa ishee seenanii ofirraa faccisuuf xayyaaronni waraanaa ishee bobbaasuun sodaachisaa akka turte beeksifteerti. Xayyaaronni Chaayinaan kuni oddoolawwan kamiin kan daangaa Chaayinaa dhihoo argaman seenanii turan. Mootummaan Taayiwaan akka jedhetti ministeeronni hedduun haleellaa saayibarii isaanii akka miidhee jiran ibsaniiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa USA kan ta'an Jack Sullivan ammoo shaakalli waraanaa Chaayinaan taasiftu itti gaafatamummaa kan hin qabnee fi to'annoo alaa ta'uu malaa jedhan. Jaapaanis gama isheetiin dhimma naannoo Chaayinaa shaakala waraanaa itti gaggeessitu irratti yaaddoo qabdu ibsitee jirti. Sababni isaa bakki Chaayinaan shaakala itti gaggeessitu naannoo daangaa Chaayinaa wajjin irratti wal dhaban waan of keessaa qabuufi. Naannoon kuniin naannoo diinagdee addaa Izza jedhamutti kan beekamu yoo ta'u, abbummaan isaa irratti oddoolawwan Jaapaan kan kootii jettee Chaayinaan fi biyyootni ollaa biroo wajjin irratti wal falmidha. Oduun himaan mootummaan Chaayinaa Hua Chang dubbiin kun Izza Jaapaan wanti jedhamu akka hin jirre dubbate. Miidiyaan Chaayinaan tokko akka gabaasetti gaafa roobii guyyaa 3 bara 2022tti akka gabaasni lammiin Taayiwaan nageenyi biyyoolessaa Chaayinaa yaaddoo ta'e jedhamee yakkameen tokko bulchiinsa Zhejiang keessatti to'annoo jala ooleera. Gaazexeessaan BBC Taayiwaan irraa gabaasu Rupert Wenger akka gabaasetti shaakalli waraanaa guddaan naannolee daangaa Taayiwaanii fi addaan bahuu jahatti Chaayinaan gaggeessuu jirtu kana har'a guyyaa 4 bara 2022tti eegaluu yoo ta'u, guyyoota 4 itti fufa. Bara 1996tti yeroo muddamni cimaan Chaayinaa fi Taayiwaan gidduutti uumame wanuma bifuma wal fakkaatu shaakala gaggeessaa turte. Ergasii booda naannoon addaan bahanii jahan daandiin bishaan Taayiwaan ala akka ta'an godhameera. Shaakala ammaan kanaan bakkeewwan jahan addaan bahan keessaa 3 isaanii maayilii 12 daangaa Taayiwaanitti kan seenanidha.
Ministeerri ittisa Taayiwaan akka jedhetti sochiin Chaayinaa taasiftuu labsiiwwan UN kan cabsuudha. Kuni ammoo daandiin qilleensaa fi galaana irra odolawwan Taayiwaanitti cufuu mala jechuudhaan ibsaniiru ministerichi. Chaayinaan diroonii yookiin xayyaaronni waraanaa daangaa Taayiwaanii keessatti taasiftee tanaan akka Taayiwaan weerartuu ilaalamaa jedhan. Kuni ammoo Taayiwaan dirqamtee akka of ittistuu tarkaanfii fudhattu ishee taasisaa jedhan. Humni galaana USA sochii Chaayinaan kan addunyaatti irratti ilaalaa jiru. USA doonii waraanaa guddicha USS Ronald Reagan jedhamu naannoo galaana Filipiinii jiru dursitee bobbaaftee jirti.